Qandhoon dhukkubbi duddaatiif oowwi qaama mallattoolee guyyaa qaraati naf nam hooksise mada gugurdoo qaam namarra biqilchuun beekama duddi sukute maashaale qaama cufu kaamsuun dadhabbii hamtuuf nam saaxilaa jedhu moonkii pooks maariyee jaldeessaa yookaan finno jedhame beekama akkenni nama diibbar 1958 qorannoo laayibraatoorii daanish tokkoon adbaay bara 1970 keessa immoo daa'im diqqayya lami DRC yookaan Democratic Republic Congo tokkirra mul'ate amma immoo aggabaas kan qindeessu biyyootan addunyaa 26 weeraruun namootan 200 caala ardiilee akka jiddu galeessa baa Ameerikaa Awurooppaa fi Awustiraaliyaa keessa yaabbatee jedhu Afrikaa keessa immoo Morocco fi Suudaanitti eegan. Over the potential spread of monkeypox here in the U.S. Look at questions around monkeypox, a rare illness that has been found in a number of countries around the world, including the U.S. Authorities in the U.S. state of Massachusetts have recorded their first case of the rare monkeypox virus. Zika, Dinga, Chikungunya, Varicella zoster, Herpes zoster, virusoo dhukkubichaaf sabab ta'an jechuun addunyaan tuni madkeessa warqaraatii jedhu abbaan dhukkubicha garuu sanyii dhala nama hata jaldees gaara ta'uusa hunda waligaala laf jaldeessi oolu yookaan mukaaf wantoota inni bu'ee bu'uun bineensirra gar namaatti achiin duum namirra namatti immoo wal tuttuqa qaamaa danfaaf uffat faan akka daddarbuu danda'u dhaabbati fayyaa addunyaa jechuun WHO akeekachiisa dhalooti vaayirasii dhukkub kana orthopox virus yommuu ta'u maatii vaayirasoota keessa immoo fincaawwara pox varideetiiti jedhu saayinsistooti immoo maatii dhukkub kana qaccelama qooduun ilaalu the West African and the Congo basin clad jechuu yaamu. The general population and cause an epidemic like. Not many people even know exactly where physically the rooms are where the virus is being held. It generally enters through the nose and attacks the cells in the lungs. The virus expands in the cell. Close, very close proximity, face-to-face respiratory droplets, but also direct contact with the lesions. This is an infectious disease that can be managed, can be treated, and can be prevented. Biyyoottan jiddu galeessaaf lix Afrikaa kanneen akka Cameroon, Central African Republic, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Gabon fi Nigeria, Liberia fi Republic Congo qofa don taane Democratic Republic of Congo faan quttum guutuu teessoo Maariyaa jaldeessa monkeypox ilkaanitti buqqifatee yaada saayinsistoota biyyoottan lixa keessa immoo United States of America, United Kingdom yookaan Britania, Canada, Australia, Israel, Spain, Portugal, Sweden, Faransay, Belgium, Germany, Italy, Australia, dabalate Africa keessa Morocco, Sudan mul'achuun isaa yaaddoomte jirti. Qabe jennaan dhukkubni kun torbaan lamaq torbaan afurii sirturuu danda'a jedhan qorattooti namootan 10 keessa tokko sabab dhibe kanaatiin Afrikaa lubbuu dhabaa turan jechuudha. Ardiileen akka Ameerikaa fi Awurooppaa faan aljajjaba jiru aga gabaas kan qopheessu qof namoota 300 dhiyaatan dhukkubichaan qabamuun isaanii yoo baraamo namoonni 100 caalan immoo shakkamanii qorannoo dabalataaf bobaa himoota jalatti argamuu jedhaan Awurooppaa 118 Ameerikaa qof keessatti immoo namoota 9 caala irratti argamu hadubbata dhaabbati fayyaa addunyaa WHO narraan baafatuun sodaatina jechuu jira nurraan baafatu COVID-19 taati murabbuma beeka seena namichi beekama COVID-19 kan immoo armakkaasuun dirqamtaati.
akkeen war faranjoota tonkololees bar 1986 maatii manchuu tadheet beezii liyoonaa kee jiraatti radhalaat man barumsa sadarkaa lamaffaa beeziin barnoota sadarkaa lamaffaa muummeeffachuun qabxi seensi yuunivarsiitii 700 keessa 609 fiduun ogummaa fayyaa yookaan meedikaal dooktor ta'e yuunivarsiitii waan irra madaame asuma barata ta'e waggoottan torbaaf adu barachuu jiru waggaa lammeessorra paartii siyaasa chaayinaa koominist paartii of chaayinaa jedhamtu maqaame barsiisotisa barata cimaaf nam dhugaa hiriyootisa nama akka jaba hubba kaachoo jaalati jechuun waa'ee ogeessa fayya chaayinaa yeroo jalqabaatiif akka dhibeen koronaa kun addunyaa balleessuu dandeet raag Dr. Lee Weeliin godeessuu jira Lee ogeessa fayya chaayinaa hadame fayyaa optomoloogistii yoo ta'u namni kun dhumbar 2019 kee dhibe severe acute respiratory syndrome yookaan COVID-19 tun chaayinaa muudachuu akka dandeet hiriyoota isaatiif fuul miidiyaa hawaasarra raagullee poolisooti chaayinaa odeeffannoo soba tamsaafti jechuun qabanii qoratan. namni gan 34 kun akkamit dhukkub kan dursa argagaafi jettu liigaaf guyyaa mudde 30 bar 2019 qorannoo dhukkubsata sarra godhamte keessa qorannoo laaboraatoorii namicha severe acute respiratory yookaan sarsargisiifte jennaa raajii namichaatiif argannotu walitti qabeeriyya saka yuunivarsiitii tokkotti dabarri immoo wanni dhiigi namticha keessatti mul'atu kun ajaa'ibsiifte jennaan fuul miidiyaa hawaasa chaayinaa beekama wiichaat jedhamirra maxxans liiguyyoota lamaan bood jechuun ammajji gaaf 8 dhibe koovidiitiin qabamuun ammajji gaaf 12 dubbiin itti jabaachuun kophaa baafame ogeessi fayyaa hunduub erga fuul miidiyaa hawaasa rassire gubbataa maxxanseen afaan naqaban malee dursee dubbadhi jechuu yoraa yoo waaqayyoon ka olis deebista obboleeyyan isa dhibe tanaan faalamti gargaaru frontliner yookaan abbaa duula ta'e tajaajil jechuun With Lee coughing too much and breathing too poorly to speak by phone, we asked Lee by text, "How did you feel when this happened?" "I felt a little afraid I would be detained, afraid my family would worry," Lee responded. Gurraan dhalgaaf jaa Dr. Lee Afuuri dhaabbat taatus garuu hospitaalinni keessa hojjat oduun tun sob ta'uu uumatatti moo uumat biyyattii dheekkamsiif uumati chaayinaa miliyoon 17 caala erga kallattii tan hordofaa turan shakkii waan guutamaniif lolanii dooti Dr. Lee dhugaa ta'uu uumatatti majachuu waajjifan dhaabbati Teedros Adaanoom WHO'n ogeessa fayyaa kanaan gadditti dhagaamu yobsa mootummaan chaayinaalleen akkuma kan gad ba'e ogeessa fayyaa kanaaf maatiif uumat chaayinaallee dhiifam gaafatan. The 34-year-old ophthalmologist diagnosed Saturday with the Wuhan coronavirus. Father whose wife is pregnant with their second child. The disease has killed one of the first doctors to sound the alarm over the new virus. Coronavirus addunyaa gaagawee gitteeyyate waggoottan sadiif deemuu jira addunyaan karraaf balbal cufattuuf jibbaannaa wanni dhuftu jechuun hojii ofii deebiit adoo oolleen buleen dhukkubi jaldeessa yookaan moonkii pooksun weerarutti keeyyaad. dhukkubi jaldeessa hunduub akkum koronaa saffisaan addunyaa waliin ga'usaatii waan yaadda fakkaata dhaabbati fayyaa addunyaa bineensirra fagaachuu qabdan jechuun gorsu irratti argama bineensi lubbuun jirullee taat kadurra fagaachuu qabdu siree yookaan bakkiti bultii jechuun hoteelii durakkoo ta'uu waan dandeettuuf of eeggannoo barbaachisa WHO'n qulqullina naannootiif dhuunfaa keessan eeggachuu cinaan nam dhukkubi kun irra mul'atirra fagaachuun barbaachisa qofa Cases outside of Africa are usually caused by direct travel from an infected person to another region, but some experts are suggesting that some of the cases that are happening outside of Africa are also being transmitted locally. But it's important to remember that human-to-human transmission of this disease is very rare, so experts also say that risk to the wider public is very low. Monkeypox is not considered a sexually transmitted infection, but experts are suggesting that
some of the cases that are happening outside of Africa, where they're being transmitted locally, may be transmitted through sexual contact. Cittoo wal fakkaata naf nam hoogsiisa lubbuu balleessuuf illee humna salphaan qabaatu jedhaan bulchoota Afrikaa taksiriin Ramaphosa of South Africa faan akka dhukkubi kun nutti hin seenneef rabbi kadhan yoo jedhaan haadhaan namoota qofti immoo dubbii waan laafiftin fakkaattu jedhu. kudhi sagal shantamoota keessa addunyaarra namoota miiliyoon 15 kudhi sagal 77 keessa Soomaaliyaan mul'achuun isa ka dubbatan Maariyyeen Jaldeessaa dhaabbati fayyaa addunyaa WHO'n balleessu beeksisullee namoota parsanta 30 ol baasuu ragaaleen fayyaa agarsiisu. Wamtaa teefuduuf dhukkub kana gammaa qorichi hin argamne jedhaan garuu talaalliin guyyoottan afuriin durdursite kennamti taanaan rakkoo lubbuutiin akka namni dhaqqabne qorattooti mirkaneessaan uummati Ameerikaa ka umri 40 gadi harki caal talaalli fudhachuusa CNN gabaas jalqaba bar 1949 United States seenee bar 1972 faranjii naatoo ofirra baafte ammallee deebi'ee dhufee jechuu jiru dhukkub kan dhalootis Afrikaa jedhanillee biyyootan jiddu galeessa baa Ameerikaa Awustiraaliyaa fi Awurooppaa keessatti mootorbaan kan immoo Moorookoo fi Suudaan seenee biyyoota Afrikaa dhibidoachuu jira jedhu Itoophiyaa dabalate biyyooti edduun of eeggannoo godhuu jedhaniis dhukkubichi akkum COVID-19 babal'ate akka lubbuu qulqullootan gaagaanes sodaatama. Well, monkeypox belongs to a family of viruses known as orthopox viruses. Viruses that spread through direct contact. So you can have respiratory droplet spread. They were viruses that you could defeat. And it happened because they simply ran out of enough vaccine. Since the COVID-19 pandemic, we're all asking the same question. Is monkeypox something else I need to be worried about? Monkeypox Maariyyeen Jaldeessaa yookaan finnoon addunyaa gaagaa irratti argaman lubbuu rabbitee fayyamuu abbaatti eeggataa jedhu yaayyuu fixaadhe daa'imtu teenta torbaan kanaati weerar dhibe haarawaa monkeypox irratti xiyyeeffanne guyyoo waarii abba jirmatuure naga badhaasoo kee jedha. Monkeys able to transmit monkeypox to humans, causing fever, aches, and genital lesions. Over the potential spread of monkeypox here in the U.S. Pox viruses that spread through direct contact. So you can have respiratory droplet spread. Look at questions around monkeypox, a rare illness that has been found in a number of countries around the world, including the U.S. In light of the coronavirus pandemic, authorities in the U.S. state of Massachusetts have recorded their first case of the rare monkeypox virus.